Akkam jirtan nagaya fayyaadhaa'ee walii sheef godhaa walii dabarsaadhaa waa'ee dhukkuba koronaatii fi fincila biyya keessaatii wal maddii qabee dubbachuudhaa deemaa san boodaan yaada uummatallee niin fudhaa karaa bilbilaa waan takkaan eegal Oromoon biyya keessatti guuni dhukkubni koronaa qabee mana himaa dhayxu dhukkuba koronaadhaa teesti godhaniiti achi dabarsanii maasii dhukkuba Oromoodhaa teesti godhanii jejoor joor maammakkalee guu dubbatu waan ajaa'iba namatti dhukkuba koronaati teesti godhan dura silkii fudhaan qaba dhukkuba koronaa teesti godhaniiti yoo koronaa negative or positive ta'an achi dabarsanii maasii dhukkuba Oromoodhaa Hobatti teesti godhan Itoophiyaa itti mootummaan Dooktar Abiy alhamdulillahi rabbil alamin baga rabbiin kanaanis nu ga'ee baga kanaas garree baga kanaas dhageenye garuu koronaan kun filmaata wal qabatee amma mootummaan Itoophiyaa qofaa miti mootummoonni diktaataraa hedduun akka meeshaa politikatti itti faayidawaadhaa jiran dhukkuba koronaadhaa akka meeshaa politikaadhaati keessattuu Itoophiyaan akka waan rabbiin samii sanii gabbuuseef mootummaa Abiyyiin eeguudhaaf rabbiin samii sanii dhukkuba kana gabbuuseefitti gooftaan Iyesuus gubbarraa gad ergeefi Abiy halkan guutuu jilbeeffatee gooftaa galatoomii kan dhukkuba kanaan na dhaqqabdee kan sababaan aangorraan turunaa uumte jedhee salaataa bula halkan guutuu samii ilaalee sagaleen jiru junda Mr. Junda sagaleen jiru hidhagama kan hidhagama qulqulluudha bayi deebi baga tana dhaga'u rabbiin nunge joorammaan tana qaama eessaadhaa jira waan itti aanuuf qaama eessaa jira keep it up kana gaawwanni barbaannu qaama eessi sochoo'e qaama eessu eegalee interview dheengaddarraa eegalee barreeffamni deebiin Amnesty Internationaliif oppidoon kennite oppidoon kijibetteera kijibaa wanni Amnestiin barreesse hundinuu kijibaa TPLFis barkalee kanuma jechaadhaa ture TPLFis kijibaa jechaa ture yakka amata 27 oppidoon TPLF wajjin Oromoon raawwatte kalees yoom takkaa amanan yoom takkaa gaafa Human Rights Watch gabaasu gaafa Amnesty gabaasu gaafa dhaabbileen adda addaa gabaaftu yoom takkaa dhugaadhaa jedhan gaafni isaan dhugaadha jedhan gaafa Abiyoot sa maqaan isaa eenyu Abiyoot maqaan guutuun Abiyoot Taaddasaa Mokonnin isa maqaan isaa eenyu garma kaan dhage guirri waa ka'u namni itti ergee Dooktar eenyu dubbate Abiyoot eenyutu maqaasaa maqaa guutuun abarreessaa maqaa guutuun abarreessaa warra dhageessan Abiyoot eenyuti Abiyoot Tasfaayeeti moo Abiyoot eenyuti idaanuu gurbaan abbaa sallee nu dhoksee nuun turan gammaan tanaa maqaan abarreessaa maqaasaa Abiyoot eenyuti kana booda maqaa sallee jaama Abiyoot eenyuti maqaan sana abarreessaa kaa warbii jaa hin dhageenye Abiyoot eenyuti maqaa abbaatii fi maqaan haahoodhaa numaa Tigiree gala fakkaattii ashaa gireedhaa miti maqaa biraatu nama isa beekuutu maqaa isaa ka dhugaadhaa baase Abiyoot zinnaa ishee miti likkee maquma abbaa isaa ka dhugaa baasan barammaan tana hold on maqaa abbaa isaa ka dhugaadhaa baasan yoo namni hin beekne sirraa Abiyoot Tasfaayee Kaasaatii miti Kaasaa akkasii Kaasaayee Balaay Abiyoot Kaasaayee Balaay abokkasi onnee sabaa fayyaate Abiyoot Kaasaayee Balaay maqaan isaa ka dhugaadhaa abbaa maalummaan Abiy ta dhugaadhaa as ba'u jirti ta dhugaadhaa Abiyoot Kaasaayee Balaay dhukkuba koronaadhaa kana akka meeshaa politikaadhaa inumaa akka waan koronaan Oromoodhaan cabsuudhaa rabbiin isaan badhaasetti laaleeti koronaan dhufee jira manaan bahinaa hin sossoohinaa walgahiin godhinaa walittiin dhufinaa adda siqaa warri Itoophiyaa takkaa adda siqeen beeku obboleenkee dhugaa siima warri Itoophiyaa takkaa adda siqeen beeku takkaa wajjin salaatuus dhiiseen beeku takkaa wajjin nyaachuus dhiiseen beeku namni Itoophiyaa keessatti
dhukkubni nama Itoophiyaadhaa ifiifuu gabrummaan dhukkubaan fixxee dhukkubni waa takka itti godhu waa takka silaa koronaan nama fixee Ameerikaa caalaa bakki itti namni dhumu Oromiyaa Itoophiyaa keessa ummata miskiina ummata waa takka nyaateen bulle ummata rakkataa silaa bakki fixu achi baaseen maali bakki rabbiin nu baaseen ummanni Itoophiyaadhaa vaayirasiidhaa wajjin wal baree jira dhukkuba wajjin bishaan muquraati dhugaa guddanne bishaan haroodhaa dhugaa guddanne Ameerikaa kana keessa an nama dhibbaa oliin beeka nama Oromoodhaa kan dhukkubni koronaa qabe hawaa takka hin taane takka osoo hin qufa'in fayya qabda jedhiin ba dhugaa dhisiima dhugaa Ameerikaa keessa nama saahiboota kiyyaa kan dhukkubni koronaadhaa qabee osoo takka hin qufa'in laydaa maalii miti osoo takka hin qufa'in maaliif akkaataan guddina keenyaa dhukkuba koronaadhaati wajjin hin deemu nuti duruu qaamni keenya vaayirasiidhaan jaarame baakteeriyaadhaan jaarame kan hayyoonni ogeeyyiin fayyaadhaa akka gaarii beekti nama bishaan muquraa bishaan gubbaa bishaan torba bulee dhugaadhaa guddate nama bishaan haroodhaa kabaatii jaha boolla keessa taa'e dhugaadhaa guddate nama bishaan eelaa dhugaa guddate nama gubbaan itti miicachaa jalaan dhugaadhaa guddate nama harka guyyaa lama dhiqatiin nyaateetuma nagaan fayyaa jiraan kun jiraatu irree baasee jiraan kun inumaa baakteeriyaa fi vaayirasii qaama wal barti si jabeessa humna sii ta'a qotee bulaan keenya silaa lafarraa akka isaan dhaadheessanii lafarraa silaa murrukte namni keenya qullubbii nyaateetuma awasuuddaa dhugeetuma fayyaa deeqifateetuma jiraan kun deema maaliif rabbii ol tahee wajjin jira rabbiinis wajjin jira akkaataan guddina isaatis irratti gargaara kuni kana booda siyaasaadhaaf itti fayyadamuun haftee jirti koronaa waa takka sin godhu waa takka angaafa dura koronaa jedhanii uu janiin dhukkubni koronaa kun diifafumaa keessattuu nama Oromoodhaa kana waa takka illee godhu akkatti guddanne ni beekna bishaan dhugaadhaa guddanne maal nyaachaa guddanne hawaasa akkam keessa guddanne beekna Ameerikaa kan ollaa keenya adiin akkatti qaaqaa jiru namni Oromoodhaa kan takka hin qufaani fayya kan takka hin qufaani kan takka qishin jenna useetuma barcaasaa nagaan taa'adhaa nagaan nyaatee utaalaadhaati gaafa dhaqee labateef ilaalu boo fayya qabdaa maal dhuyidde that's it we are strong uumaadhaatu akka nu uume jireenya keenyaatu nu jabeessee nu uume so kana booda itti fayyadamuun hin taatu siyaasaadhaaf fincila qeeroo koronaa vaayirasiin sababbii takka illee ta'uu hin danda'u lamada bar koronaa vaayirasii addunyaan wanni walitti hin dhufinaa duraa manatti galaa dalagaa dhaabaadhaa wal keessa hin deeminaa jettuuf akka namni isiidhaa duraa hin duuneefi mootummaan addunyaadhaa biyya hundarraa kana labsaa jirti lubbuu nama ifii qusachuudhaaf lubbuu nama ifiitiif tihatahuudhaaf akka namni isii duraan duuneefi mana galaa jechaa jiran Itoophiyaa keessattuu Oromiyaa hayye mana galte qawweedhaan ajjeefamaadhaa jirti Abiy Ahmediin qalamaadhaa jirti barattuudhaatu bakka barattutti ajjeefamaadhaa jira qotee bulaatu mana isatti gudeedamaadhaa jira jaartii namaa gudeedama haadha abbaa wal gubbaa ceesa obboleeyyanii wajjin qawweedhaan dhawama koronaadhaatu nu miidhemo koronaan keenya maali jara keenya dhugaa haa dubbannu koronaan Oromoodhaa biltsiginnaadhamo dhukkuba maantana addunyaarraa haasawamu kana tana honestly gattaa'aatii itti yaada koronaa ambitii wani so'atteef nama jeesaadhaaf kasimi waan biraati koronaa bar wanni sodaattee ambitii mana galteef anama dalagaa dhiisee baatii lamaan mana jira dalagaan tiyya dhaabbattee jirtu baatii lama manaan ta'a wan kaampaanii hundi dalagaa dhaabdee jirti dalagaan tiyya kaampaaniilee hundaa hojii walitti hidhaadha wanniin dhaabee mana taa'u jiruuf ambaatu mana gale dhukkuba baqatee hiduunaadhaaf koronaan dhukkuba nama ajjeesu duraa mana galaa manaan bahinaadha Oromoon mana galaa jedhan mana galtuus duuti irraa naf inumaa duuti ammaan tana hammaachaadhaa sagantaa yaada uummataan eegaleetiin dawaliin ammaan tanatti duuti Oromoodhaa ammaan tana hammaachaadhaa dhufte so jara keenya koronaa nama ajjeefne koronaan hangammaan tanaa addunyaarraa not even 2.5% dha kan ajjeese warra qabe keessaahu 2. data sirrii harkaan qabu naannoo sani kan ajjeese dhukkuba
siqabu osoon qufaani fayyuun malchiisu yookaan siin kutuun malchiisuuf jecha mana galtee warra sijjeesuudhaaf mana dhufee jaartii tee gudeedu mana galtee teessee eeggachuun harrummaadha kun poolitikaadhaa miti. Koronaan Oromoodhaa biltsiginnaadha. Koronaan Itiyoophiyaadhaa Abiy Ahmed. Qeeroon kana hubattee if qopheessuudha qabdi waan as deemaa hundaaf. Dhukkubaan qabamuun sillee qabu waan taatu. Qabamuunis dilasii miti. Carraan qabamuudha. Saayikolojiin duraan bireen wash nuun godhan sun amma addunyaarraa namni koronaa sodaa dhiisee jira. Duraan miidiyaadhaatu nama jeessa. Irreedduu amma dura dubbadheen ture gaafa dhukkubni kun dura dhufee dubbadheen ture. Miidiyaadhaatu sodaa nu gadhiisee nu baareessee namni guu qufa'e. Anu yeroo meeqaan tamiin qufa'ee qaaxiraa bule osoo hin rafin. Takkaaxifannaan guyyaa lama rafu. Naqabee jira moo dhiiroo nan qabne guyyaa lamaan akka ta'a bule hiraaree huuqqadhee mormina keessaa bahee haye. Obboleessoo miidiyaadhaatu sammuu tana nu weerarsee hiraar nu buusee wanti takka qofaatu nu duutaaf ta'e duraan warri akkasii du'ee jira warri faraqaa duraa gaafa koronaan kun dhufu takka qufa'eetuma baaragaan qabameetiin jira walli faayidaan qabu ijoollee nagatti warra kiyya nagatti duufiin deemaa jee dhaammatee du'e hedduudhaa jira nama taaksii diraayivar taaksii nama qufa fuudhee namni isa duubaa qufe. Kana if shakkee if ilaalaa jee kee manaa himaa dhaqe jirummaan kun hogguudha itti haakimni ni qabdaa ol seenu qabdii ni ol naqan hogguu ol naqan akka godhanittuu godhanii gurbaan borummaa ganama awwaalame jechuudha. Du'e jee labsan. Kuni miidiyaadhaatu sammuu keenya irratti nu hojjetee namni yoo bishaan kun summiidhaa caffeeraa misijjeessu deemnaa kan dhugiraan jedhan summummaa sayyoo sammuun tiyya fudhattee dhuge anniin kuta. Kun dhugaa jirtu. Dhukkuba koraa kana miidiyaaleen siyaasaaf itti faayidaa turanii warri dhume irradduun gaamma nama manguddoodha jedhanii manguddoo amata irradduu biyya Ameerikaadhaa kana manguddoo funyaanitti waa keessa yaati. Manguddoo laal amma Itoophiyaa keessa manguddoon hin jirtu. Manguddoon avreejiin umrii Itoophiyaadhaa dilasii miti. Biyya kana namni eega du'e boodaa'ee amata meeqa jiraata. Biyyaan an jiru kan Ameerikaatti namni eega du'e boodaa'ee funyaanii waa kaanii sombatti waa suuqanii maalis suuqanii eega du'e booda amma meeqa jiraata. Kan hubadha. Eega du'e booda amma meeqa ta'a namni. Maaliif borsaan jala deemaa funyaanitti waa kaamanii jira sombatti waa kaamee jira orgaanii isaa kana hundaa'uu wahiin riiplees godhaniifi jiran. Sombattis bakka sombaattis waa buusanii funyaanii waa kaanii bakka tiruudhaa wayii buusaniif bakka haleedhaa wayitti suuqan. Namni kun biyya keenya keessa warri kanaan jiru duraanuu gaafa xiqqoo olii ati qaayittee kutte warri Ameerikaa tana keessaa dhume irra hedduu isaanii warra akkasiiti. Warruma kana haakimni irraa luluqqaase waan duraatti suuqisan irraa luluqqaasee koronaaf fixee irraa luqqaasaa koronaaf fixee arnamaan gara fixee funyaan irraa luqqaasanii kunis du'ee jira tirurraa luqqaasan kunis du'ee jira maaliif kuni xiqqoo mootummaadhaafis ba'aa. Horii guddaatti baasan biyya kanatti manguddoodhaaf maallaqa guddaa abba kana beektu biyya kanatti manguddoodhaaf maallaqa guddaadha abba mangudduma teessuu hin dalayduu waatti kakkaanii teessii maallaqa guddaa kan amma mootummaan wacii kana maaliif hin baasaa jechuun malcheessa huunoos siigalee Itoophiyaa keessa garuu wanni kun hin jiru biyya Xaaliyaan keessatti namni dhume harki 98 manguddoo waatti suuqan Xaaliyaan addunyaarraa manguddoo qabaachuudhaan tokkoffaadha. Kana beektu biitti Xaaliyaan addunyaa tanarraa manguddummaadhaan manguddoon heelzikeeriin isaanii hedduu bareedaadha. Heelzikeeriin Xaaliyaan hedduu bareedaadha. Namni waan barbaadu hunda harkata waa'ee wal'aansaa. Biitti manguddoon keessatti heddummaattu addunyaarraa Xaaliyaan namni hin duudafee. Maaliif eega du'e booda eega sana rabbiin bakka rabbiin ajjeessan bira eega qote booda amma diidanfaadha ta'a. Useetuma waatti suuqaniitu amma diidanfaa ciisa. Nama waatti kaanii amata 10 ciisu jiraame biyya Ameerikaadhaa kan waatti kakkaanii laayif sappoortiidhaan usee amata 10 ciisa. Nama jeesuun dhorka biyya kanatti. Cigalee dila kana hunda warri kutee kun harka 98 isaanii. Itoophiyaa keessa namni karaa jira hin jiru. Barbaaddeen gartuu Itoophiyaa keessa manguddoo barbaaddee keessattuu karaa Harargee kana manguddoo barbaaddeen gartuu. Namni amata 50 geenyaan namni dulloome
manguddoo irraachi aantu Harargee keessatti namni ama 50 manguddoo irraachi aantu ta'arrama burqutti eegan amayrai dhugaadhaa miti namni ama 90 ama 100 jira amma hin jiru xiqqooliidhaan dullooman amma ijoolleen daaddaatiyyaa uleedhaa yaati maaliif jiruudhaatu rirriitee lafatti rigee kopheedhaan jiruun tun lafa riitee akkas gooti Itoophiyaa keessatti umriin namaa barakaa hin qabdu ala kanaa warri dhukkubni kun akka fixaadhaa jiru irreedduun isaanii warra umriin isaanii dhugaa dubbachuudhaaf warra umriin isaanii deemte hizaa bara deemtee jirtu umriin isaanii hizaa bara deemte umriin deemte gunju umrii biyya keenyaatiin miti umrii nama tokko du'e jedhanii diklaar godhuudhaaf dura yeroo hunda waan kana irraa baasuu qabdu waan keessu kana waan funyaanii keessu somba keessu qaamatti keessu kana irraa luqaasuudha qabdi bar amata kudhan dura silaa waan irraa luqaasanii namni kun hin jiru silaa waan kana irraa luqaafte amata kudhan dura namni kun hin jiru garuu amata kudhan taa'eeti boodarraa kunni hogguu du'e labsuu fedhe irraa luqaasee maatii dawwalee barakattee eda du'ee bar edan duune edarraa luqaafneen jan eda du'ee jan garuu namni kun amata kudhan dura du'e harkaartu badda kan maaliifin dubbadda Itoophiyaa keessatti koronaan saalee isaa midhaa jirta keessa nama ogummaa wal'aansaa qabu warreen ogummaa wal'aansaa qabdan keessa hedduu dhageeffattanii yoo waan kana uummata keessanii irra baatanii dubbadha doktoroonni keenya narsoonni keenya waan kana dhugatti biyya westiitii fi biyya keenya wal maddii qabdanii average umrii biyya keenyaatii fi haasii wal maddii qabdanii namoota asirraa dhufu jiru nama akkamii waan kana uummata keenya ibsa ogeeyyiin fayyaadhaa waan kana uummata keenyaaf gabbu'aati ibsa dhugaa jirtu uummatatti hima namni keenya manguddoodhaatu asi fayyaa jira manguddoo nama sadii mokanaan beekaa warra dhukkuba kanaan qabameetuma tokko waa dhugee fayyu waa dhugeetuma zanjibiilii fi abasuuddaadhaa fi maarree dhugeetu fayyu waan dhugeetu shaf godheetuma namni keenya ganamarraa akka shaayee jechaadhaa shaf godha namni kanaa waa takka illee ta'u kun warra osoo hin qufa'in tokko inumaa duraan diifa faana jiraati hogguuni jarri natti mees wanti barsi qabeessi jiraati pozitiivinaan jedhan sanuuna dhiise jedhe sanuuniin fayye gartee diifafuma duraan na jiru haalli naasuuniin fayye niin fayye jedhe waa takka illee san booda hin qufaane hunoo torbaan lamaan mana jiraa waa takka illee sin taane ifirrattiin eegu jiraa fayyumaan qabaa hunoo amma dalaga deebi'e maaliif dirqama guyyaa 15 ta'uu qabdaa after 15 days you got to go back to work Itoophiyaa keessatti nama keenya irra miidhaa akkasiin gahu mootummaa wayyaaniitu nama keenyaan fixuudhaaf istirateejii filmaataan dabarsitee uummata kana gabrummaa jalatti hambisuudhaaf itti faayidaawaadhaa jirti qeeroon biyyaa waan kana akkaan dammaquudha qabdan kanaaf naasa waan kana hundoonni naasa'uuf mootummaan siyaasaadhaaf itti fayyadamaadhaa jirti ati dhukkuba baqattee mana galeettuus mana galtee duuti sirraa afaan jirtu jara keenya du'a hamtu kan dhagaadhaa jirru eega dhukkubni kun dhufe booda fakkeenya asii kan eega dhukkubni kun dhufe mootummaan biltsiginnaadhaa ummataan adda hiiqaa kana godhaa jettu malee mootummaan biltsiginnaa akka mootummatti takkaa waltajjii yaamuudhaaf deebeeti tell me takkaa waltajjii dhaabdee beeyti ummata walitti qabu sibsabaa yaamu takkaa dhaabdee beeyti bakka dantaa irraa qabdu gartee bakka dhaa'uu barbaaddu san keessa deemtee adda hiiqaa akkana godhaa ittiin bakka dha'uu barbaaddu garuu gaafa dantaa isiitiif walgahiidhaa barbaaddu hawaasa kana walitti qabdeeti akka walitti miirtee deemtiin waan silaa mootummaan ummata ifiitiif yaaddu gootu godhaadhaan jirtu Itoophiyaa keessatti makiinaa nam 5 fuutu keessa nam 10 ta'a mootummaan kana dhoorkaadhaan jiru autobus nama 50 godhame keessa nam 200 ta'a silaa wanni godhuu qabdu akka mootummatti bakki silaatti aaktu godhuu qaban bakkeen akkanaa kana kanattuu godhaan jiran bakka waltajjiitiis gaafa waltajjii jaarmoota siyaasaadhaa koronaadhaa hin ta'u gaafa waltajjii biltsiginnaadhaa namni akka fedhe dhufuu danda'a jechuudha hirmaachuu danda'a
Sigilee waajjira jaarmoota mormituudhaa namni dhaquu hin danda'u dhukkuba. Garuu waajjiroota biltsiginnaadhaa keessatti wanni barbaachisu hundi akkuma duritti noormaalii deemaadhaa jira. Kana warri biyya jirtan ragaa bahuudha dandeessan. Kanaafuu fincila ummataa galaana ummataa ka'as deemu dhukkubni koronaadhaa sababa tahee duubatti hambisuu hin danda'u. Koronaan kana booda Itoophiyaa keessaa miti addunyaarratti ajandaa tahee siyaasaadhaaf itti fayyadamanii filmaata dabarsuu hin ta'u. Biyya Ameerikaa keessatti barri kun bara filmaataati. Waa'een koronaatii fi filmaataa wal qabattee ajandaa takkaa tahee hin beeku. No. Ameerikaa keessatti biyya namkum 100 ol dhukkubni kun ajjeese keessatti dhukkubni koronaadhaatii fi filmaanni wal qabatamee takkaa ajandaa tahee haasawamee hin beeku. Koronaan Oromoodhaa Abiy Ahmed. Koronaan Oromoodhaa OPDOdha. Koronaan Oromoodhaa Biltsiginnaadha. Koronaa ifirraa billeessuudhaaf ummanni Oromoo biyya keessaa if qopheessee taa'uudha qaba. Amma kan ija takkaan rafuu qabdan. Amma kan ija takkaan rafuu qabdan. Amma kan if qopheessitanii fincila irraa maayyiidhaa guyyaa labsamu ifirratti eeggattan ummanni Oromoodhaa biyya keessaa amman tan. Arra haa burhaadhaa miti. Garuu yeroon if qopheessinee fincila irraa maayyii for the last revolution. If qopheessinu qeeyiroon Oromiyaadhaa hayyoonni Oromoodhaa biyya keessaa yeroon isaa amman tan. Gaafa ka'aan dhufte ka'uudhaaf if qopheessa haal duree hunda mijjeeffadha. Ollaa keessan hunda qoradha. Eenyu ollaa kee jira, eenyu namaddii jira, eenyu na dhukaasuudhaaf ta'a qoradha. Hawwan abbootiin ilmaan keessan ka waraana mootummaadhaa keessa jiru gorsa. Akka Oromotti qawween dhoyin akka dhugaadhaa wajjin dhaabbatan hawwan warreen maatii waraana mootummaadhaa keessaa qabdan ammarraa gorfadha. OPDO'n gadii kana jirtu yeroodhaan bakka dhaabbattan filadhaa dhaabbii keessan. Kana ummataa gorramoo Abiyyi wajjin hallayyaa seennaa ammarraatti yaada. OPDO'n gadii Abiyyi wajjin hallayyaa seennamu. Ummata keenyaa wajjin dhaabbannee falmannaa ammarraa itti yaaduudha qabdan. OPDO'n ganda keessaa, OPDO'n godina keessaa, OPDO'n gadii yeroon dhaabbii keessan sirreeffattan ammaan tan. Yeroon qabsoo ummataatii wajjin dhaabbattan. Yeroon kaatanii ummataa wajjin biltsiginnatti finciltanii biltsiginnaa biyyaa baaftan dhufaadhaa jirti saniif qopheessa. Kana sidhaam. Warreen OPDO olii keessa hojjettan. Warreen sabboonummaa qabdan. Warreen saba kana dhugumaan ceesisuu barbaaddan. Achumataa achiin beenaa bakka teessan taa'adhaa qabsoo sabaa tana karaa danda'ameen akkuma godhaa jirtanitti liigodha. Waan Abiyyitti oole nuti galgala dhageenye. Waan Abiy ganama yaade nuti booda dhageenye. Waan godhaa jirtan kana itti ufaa. Achiin deemina. Namni fi sabboonaan bakka jiru hundattuu faayidaadha qaba. Sabboonaan bakka jiru hundattuu faayidaadha nuu qaba. Feetu biltsiginnaa keessa taa'e, feetu beeta mangistii taa'e, feetu maal godhi haga Oromoodhaaf dalagetti haga waan biltsiginnaan Oromootti yaadaadhaa jirtu Oromoo belleessuudhaaf yaadaadhaa jirtu jalaa liiggootee nutti himaadhaa jirtutti bakka jirtu hundatti bu'aadha nuu qabdi. Sabboontonni bakka jiran hundatti if qopheessuudha qabdan. Achirraa sossoon qabdan, deemuun qabdan, revolutionii as deemu kanaaf fincilli shakkiin qabu. There is no doubt. Fincilli biyya keessaa ka'uuf ta'a, lollinis biyya keessaa ka'uudhaaf ta'a. Woboodhaas jabeessa. Fincila ummataa gaafa hadhaan dhufte woboo qabbaneessa. Woboodhaa qabbaneessa. Oromoon ablee lamaan nyaachuu karaa lamaan tooftaa lamaan istiraateejii lamaan yeroo takkatti deemuudha qabna. Bakka jirtanii woboo jabeessa. Bakka jirtanii waraana uumuudhaaf tattaafadha. Bakka jirtanii qawwee bitachuudhaaf tattaafadha. Kara hundaanuu qabbanooytu harka ooyetu fal'aan. Ummanni keenya fincilli ammaan tana goonu fincila waa hunda dabalatu. Fincila waa hunda qabatoodha qabu.
waraanni waraan fi jabeessaadha gama naan fincila uummataa gaafa rooroo namaatti gaafa mootummaan tun qaarte maaltu itti aan dheengadda bar 2018 wanni bar akka dhabnee OPDO faarfanneef waan humna waraanaa hin qabneef. Do you understand? wanni bar akka taanu dhabnee akkam barbaanne taaneef osoo beeynu wallaalleef waan humna waraanaa if duubaan qabneef waraanni jiru waraana OPDO'ti humna waraanaa gahaa biyya san tasgabbeessu hin qabnu kanaafuu filmaanni biraan jiru maali joolleen OPDO tunis Oromoodha mee sammuu isaanii jijjiirree isaanii kana waraana Oromiyaadhaa goone poolisii Oromiyaa kana addeeffannee akkasitti jalaa if jaarraa yoo akka itti deemne waraana humna cimtuu hin qabnu humna gahaa hin qabnu waan ji'uutu waan filachuu hin qabne akka filannu nu godhe OPDO waan faarsuu hin qabne akka faarsinu kan nu godhe akka dhaba keenya humna waraanaa dhabuu keenya kanaafuu amma humna waraanaatiis jabeeffachuudha qabna bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru qeeroon itti duudaa seenaa leenji'a joolleen ganda keessatti kumaandoo leenjitee jirtu dhaqaa dabarama nama qawwee qabu morma dheeraa fudhu leenji qabdaa miti firraan garagalii morma dheeraa fudhu hiikadhu haadhu humna woboodhaa jabeessu jara keenya laal humnaa fi tollinis wajjin deema humnaa fi tolli wajjin deema adda bahuu hin dandayan namni tolaaniin deema jiru lakkii tolli kun hin tahuu yoo jedhiin humna agarsiisuu danda'uudha qaba humna qofaanis deemuun hin taatu waan kana lachuu wal maddii yoo deemneen malee Oromoon mo'anneen keenya kijiba yoo humna waraanaa guddoo if duubaan qabaanne mo'annee jirraa injifannee jirraan keenya akkuma 2018 taane san qaanfannee hundinuu yaa rabbi eessumaan akkas fijjee eessumaan dubbadhee anama hugguurra fullee fi qaanfadha hangaan ilma abbaa gadaa jisan hangaan OPDO faarsan hugguurra fulleedhaan qaamni shurna jee fi qaanfadha saboo maalumaan ta'e jee garuu waa ta'uudhaafii miti akkaataa keessa turreetu waan filmaatan qabneef akkas ta'uu filan humna waraana if duubaan qabnu waraana biyya tasgabbeessuu danda'u waraana biyya deemuu danda'u waraana nagaa Oromoodhaa eeguu danda'u waraana nagaa Oromiyaadhaa eeguu danda'u qabaachaan turre kanaatu akka sangoonu nu godhe amma garuu harka lamaan deema haga dandahame hundaan by any means waraana bilisummaa Oromoodhaa deeggara tun hafan qabdu waraana bilisummaa Oromoodhaa waan fedhaa godhu deeggara waan fedhetanis humna Oromoodhaati the backbone of this struggle fincilli ummataa mootummaa ni qaarse biyya jaaruudhaaf garuu waardiyaa qabaachuudha qabda hayyoonni keenya taa'ee biyya jaaruudhaaf waardiyaa isa eegdu waardiyaa biyya eegdu waardiyaa nagaa eegdu qabaachuudha qaba waraanni bakka hunda jaaramuudha qaba arsii keessa jaaramuudha qaba kaa'if jaara qeeroo arsiidha joolleen leenjii qabdu joolleen baratte kaa'if jaara lafa jala harargee keessatti kaa'if jaara abbaan fedhi isin jaaru if jaara if qopheessa kalee waraana bilisummaa Oromoodhaa eenyu jaara waraana bilisummaa Oromoodhaa kalee harargee keessatti eenyu jaara nam tokkoo fi lamaa akka ijaareemi kaa'if jaara if dubbachuun qabdan if himuun qabdan walit dhufaa wal madadhaa maal goona joolleen arsiidhaa joolleen baalee joolleen tuulamaa bakka jirtanii if jaaraa if qopheessaa if irratti eegaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa isin bira gahaa jira qilleensarraan isin bira gahu jira dhufu jira bakka isin jirtan gaadhaa jira gaafa dhufe komaanduma tokko jee deebi'uudhaaf malee waraanni bakka hunda jiraachuun laafaadha 1991 bar gaafa abaan ol seentu waraanni xiqqaan ol seente garuu ji'oota 3 fi 4 booda waraanni kumaantamaan ol ba'e jechuudha joolleen leenjii qabdu joolleen muuxannaa qabdu joolleen onnee qabdu nama harka qullaa lola seenee qawwee eekkatee galee hidhatee jira gootummaa akkasii qabdu mana Oromoodhaa harka qullaa lola seenee qawwee hidhatee boodarra goota akka biraa ta'ee jira
Oromoon jeennoota kanaa qabdi bakka jirtanii if jaaraa bakka jirtanii if gurmeessaa eeggadhaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa arraa burunjuuti bakka jirtan hundatti Arsii keessatti Harargee keessatti isin dhaqqabuudhaaf ta'a kana shakkina waraana barbaanna dhibbatti Oromoon humna waraanaatiin cimuudha qabdi abbaan fedhaa hoganu Oromoon ganda hunda keessaa waraana qabaachuudha qabdi waraana gaafa roorroon ammaatte nama garaa si qabbaneessu ganda hunda keessaa qabaachuu qabdi yookaan akkuma boocha jiraatta zalaalam boohaadhaa najjeesanii awwaallatteeti boohaadhaa galteetu jiraatta kanaafuu nama roorroo sirraa cabsu ganda hunda keessaa nama abii ifirra fincaansisu abii gowwaadha abii akkattuu rabbiin doofaadha uume doofaa waan khaleejee arra yaadan maraataan yoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa keessa gabbee qawwee takka dha'ee ifirra fincaana wallahi ka'ee fi abiyyi maraataadha maraataa waa takka hin beekne abiyyi namni Itoophiyaan akkamitti nama kana piraayim ministeerii je'eetuma amaneetuma guyyaa takkaaf zaa takkaaf jala deemaa ni ajaa'iban maraataadha nama waan kaleejee arra yaadan Abiyyi Ahmed mee viidiyoo takka ta'ee reefu gadhiise dhageeffadhaa gaafa Harargee dhaqee Oromootti haasa'u Abiyyiin Oromoof dantaan qabu naan jedhanii angaruu sabboonummaadhaa jechaan ilmaan kiyya Ameerikatti ergee mana hiyyeessaa kennanii fi amata torbachi jiraatanii jedha huguu gandamaadhaa dhaqe guyyaa birummaadhaa Andaargaachoo Tsiggee anaatu hiisisee gaafaan sekuritii keessa ture akka hidhamnee sabasatti waan isaa falmee fi maatiin tiyya biyyarraa ari'amtee jedha hugguu Oromoo bira dhaqe sabboonummaa Oromoodhaatii fi ilmaan kiyya Ameerikaa turan jedha hugguu Amaara bira dhaqe waan Andaargaachoo Tsiggeedhaa akka hidhamne godhee fi ilmaan kiyya shakkanii areenii beekadhaa waan kalee jee aree irraanfata namni kun maraataa dhowwoo fayyaa nama maraataa dirree adii gubbaa taa'ee Harargeetti gaafa kaan iskoortaa jechuun gommaa shanaffaadhaa biyya keenya biyya jimmatti laala biyyaa fi ganda dambeeku abii bar maraataa dhuguu jennu akkumatti miti abii qabaleedhaa fi waradaa dambeeku maraataadha awrajjaa fi kiblaagaree dambeeku finfinneedhaa fi jimma dambeeku maraataadha hugguu maraataadha jennu abii akkuma lafaa kaneetii miti nama waltajjii guddoo miidiyaa waraabaadhaa jiru gubbatti haasawee boru irraanfatee waan biraa haasawee jechuudha namni kijibaan akkanaa biyya bulchuu hin danda'u biitti Itoophiyaadhaa yeroo duraatiif nama maraataa harka buute bar malas fayya qaba bar gaafa TPLF fayyaadha qabanii fayyaa qabaachuu isaaniitiif dhagaan gaafa fincila barattootaa dura ka'e gaafa dubbiin ammaattee Oromoon gaafii gaafatte jarri TPLF hollateeti as bahee deebisaa kenna karaa miidiyaatiin fakkeenyaaf Abbaa Tsaayyeen gaafa liqqaas gabbaachaa waloo አስቤት ሀቴ እኔ እንደዛ ማለት አይደለም እኔ እንደዛ አላልኩም ዝም ብለው ነው ፌክ ድምጽ ነው ጄቲ ወይ ዋቴ ደሳገን አብይ ፊ ብልጽግና አንገሩ ኦሮሞ አጀሰኒ ጋፋ ሀዮኒ ኦሮሞ ዳ ቆቴ ቡላን ከኛ ከኤ እየጋፈቱ ቱፊ ዮሃ ዶፉማ ቀበንራ አስበኒ ተካ ብልጽግናን ኦሮሞ ዳፍ ጉያ ተኮ ደብሳ ከነን ጀረከና መራታ ዳሞ ፈያዳ ጀተን ከናፉ ከነሁን ደጉላለ ዱኩምኒ ኦሮሞዳ ብልጽግናዳ ዱኩምኒ ኦሮሞዳ አብይ አህመድ ዱኩምኒ ኦሮሞዳ ኮሮና ዳምት ኢርሃማን አብይ አህመድ ኢርሃማን ገሬ ብልጽግና ተኦሮሞ ነፍጠኛ አመተ ዲባሸንተምኑ ቢት ጀለት ዴቢሱዳ ዴምቱ ተናቱ ዱኩባ በዳድ ኦሮሞዳፍ ዱኩባ አከ ሐመት ከምቱ ረሃማዳኒ ፍራት ዱልት ፍራ በለሽት ዱኩምኒ ኦሮሞዳ ሃማን ይሮ አማን ተናከና ብልጽግና ጉየት ኦሮሚያ ከሰት ኦሮሞ ሜቃዶ ጉየት ኦሮሞ ሜቃዶ ሜጌዝ ጎዳ ወረማን ተና خراጉበት ጀሰኒ ደርበኒ ሃዳፊ አባጀሰኒ ማልጀሰኒ ሬፕ ጎዳኒ ጀሰን ከሬናምቲ kan badni garraaf dubbanna namaatu ultima bilbila ultimani suura ulit ergani khuwan garu dubban garu kan nutin gar imagine
kan nuti hin garre ka ukkaamsamee hidhamaadhaa jiru meeqaa du'aadhaa jira ka ukkaamsamee maneedhaa keessatti cafaqamee du'aadhaa jiru Oromoo meeqaa du'aadhaa jira namni gammachuu ayyaanaadhaa ijaan arge gammachuu ayyaanaadhaa ka oolleef kana gaafa inni biyya galuu fi isaa hidhamee hidhaadhaa bahu ijaan arge Oromorra mana hidhaa keessatti maaltu gahu jira abbaan fedhe himuudha danda'a gammachuu ayyaana bireedummaan burruqqoon kun dhufeeti mana hidhaa Itoophiyaa seenee waan inni fakkaatee gabbahe arkitan maaltu akkas godhee Itoophiyaa mana hidhaa keessatti maaltu Oromorra gahaadhaa jira rakkoo akkamtu deemaa jira mana hidhaa keessatti guyyarraa nam meeqaa du'aa jira laata nam tokko illee hunda garuu akka guyyatti nam dhibbi lama hidhaa keessatti fannifamee du'u shakkii takka illee hin qabu shakkii takka illee nuti irra waan xiqqoo alaa kana wal qabneeti waan bubuutu gartee isaanu tuffatanii kan namni butanii gartee ijjeessan waan alatti isaan godhan laallee dubbachaadhaa jirra garuu waan mana hidhaa keessatti halee TPLF godhaa turte daran biltsiginnaan uummata Oromoodhaa godhaa jirte jechuudha opiniyoon waan kalee godhaa namni bara alatti gabbahee jaartii namaatii wajjin rafaa jedhee jaartii namaa waraanni qawwee ol qabatee jaartii namaa reeppii godhuudhaaf jaarsotatti ol seenu mana hidhaa keessatti dubartoota keenya qabame maal godhaa jiranii itti yaaddan imagine jarri kun bar dhufeeti qawwee mana namaa seenee jaartii namaatii wajjin rafuudhaaf osoo jaarsi jiru qawweetti qabatee jettee yinaan ollaan dirmatee qawween ishii dhawee kuti ka alatti osoo namni arkuu osoo namni dhagoo kana godhu dubartoota keenya qabamee mana hidhaa keessa jiru maal irraan gayaadhaa jiran asumarraa chiyaada kanaafiin dhukkubni Oromoodhaa biltsiginnaadha dhukkubni Oromoodhaa koronaan Abiy Ahmedii wanni isin juuf kana waa'ee dhukkuba koronaadhaatii fi fincila qeeroodhaa idduu maaltu jira gabrummaa firraa haasuudhaa fi dhukkuba eeggachuu maaltu waliif fida think about this gabroonfataa guyyarraa ilmoo teessiyatti jeesu gabroonfataa guyyarraa imimmaan sirraa buusu gabroonfataa guyyarraa taaziyaa si teessisu ifirraa haasuudhaa fi dhukkuba firraa eeguu maaltu walitti fida asirratti yaada keessan kennadhaadha silkiin tiyya ammarraa eegalee banaadha deeqaa takka takka dhukkubni koronaadhaa kan Itoophiyaan siyaasaaf itti fayyadamaadhaa jirtu kuni dhugaa filmaata kana dabarsuudhaaf gayaadha dhukkubni koronaadhaa kan Itoophiyaan siyaasaaf itti fayyadamaadhaa jirtu kuni fincila ummataa hambisuu dandaya dhugaa diinni Oromoodhaa dhukkubni Oromoodhaa eenyu waan namni Awurooppaa irraa dawwale silkiin dawwaltaniin 42999 ittuufi شافي قالتهم جزاك الله غاري جلتاتي أنا أبدرو في من يابوس راين بالبلا ونت جلت يا ده بريدة والله وأنا جائباتي وما تخيل يبدو ده ما يزيد جلتا ونني أنا يامني أنا كابو ومني خينيا بوتو أروميا خيستي أكاتي استهيد أكتوك أبا مانا ثاني كوي ثاني كابو سكول فتشوك أبا والدمي سوك أبا أبو نمني أوروبا دولتو خنا بود بلوكس قد نمني من دولتو سلكين اتدولتو أفور دوا لما سجل خد أتكا شنتم خنا بود دولتو بلوكس قد بليز ها اتوف OMN نيس أكا بنورا واي كورونا خنا تتاري سو تابو كبوا فيروس كنا جاني موسم ما تقدر تقول OMN نيرو اتوبيتا دكتوروتا بنفسي أشرنا يامني وان كورونا خنا نما سكاشي dubbatan dhaabu qaban dubbachuu qabuun corona virus akkaatu ette siyaasa dhabtu kana waliin jirra akkasi kalammada ummanni keenya gaafa istiraatejii isaanii gaafa fincila jalqaban waan qabeenya nafxanyaan qabdu Oromiyaa guutuutti amman liistirraa kaayyatan maalif yoo katitti waan san barbadeessan malee waan isaanii abadan wanni qulqullaa'u jiru liistirra kaayyatanii waan sana barbadeessanii mootummaan kun fayyade
fayyade alo hello eenyu tafiidhami ana cafeedhaati maana jeetta maana dawalta lakkoofsaanin kami nambara kaanin kawai ture zaalifa makana kan deeme amma dubbitu nan jiru dubbadhu oyyee assalamu alaikum tafi hanya fayyaate rabbi galata si afbalu wanni jechi fodhu waan guddaatu jira beeta etuuf takaffa oromo wanni beeku qabdu rabbiin oromo takkaa dagateen beeku garuu akka tarsanaatti galata nu oolan beeku maaliif jechuu danda'e ameerikaa zaatanatti nama takka durbuu nama takkaa nama adii akka tajjeeshe waan kana rabbiin fiduunsa akka oromoo irraa barattee koronaan fi wanni fadhee dhufe gabruma jedhe nama qabuu hin dandeenye lubbuun namaa baateedhaan ameerikaatti namni kuufaan jiraatu nam takkaa dongoraan jiru namichi kun itti yaadamee sotti dongoraan jiru dhugaa rabdaasu ni agarra namichi ajii sanaa balleessu malee dongoraan jiru garuu ta'e biyya kuufaan jiraatu kana biyya isaanii namni jibbuun jiru gubanii waan kana hunda kajaal mirga isaanii eegsisu poolisii harka takka namni ganaa dongoraan illee hin duunee fi namni waan kana godhe osoo koronaan jiru osoo wanni hundi jiru abiyyi HIV koronaa walirratti HIV koronaa walirratti kanaa hin deebitu koronaan immoo si qabuni fayyadasiisee ammati diinni dhage diinni hamaan oromoodhaa ka ammaan tanaa koronaa vaayirasiidha moo Abiy Ahmedii itti yaadda bilchina Abiy Ahmedii jala deemtu fiidoo guutuu takkaa wayyaaneen dhaqan yoo waan takkaan simatti Abiy Ahmedii namni nuufamaa takkaan jiraanne hin jirus dhuga fiidoo dhamee taduu hutu turte wayyaaneen Tigraay bicheen ofitti ture mana daaboo akkas finfinneera bukkishee ka Tigraay galcheef Oromoo dura ceete Oromoo buusinju dibidamtuu baara hakkaa biyyi fiidoo yaanabe dhuga Oromoo asirratti fiidoo dhuga direedoo irraa jarkaa jarbii kottoon osoo takkara garuu aduu guyyaa bukkisanii deeman san kagoo deenyu fiidoo malee Tigraay bukkiseen galfanii Tigraay chi galchee takkaan inni fiidoo Oromoo hamaa hin jiru nam takka hin eeggannu Oromoon laal gabrummaa roonni hamaan hin jiru si Ameerikaan bilisaan jiraachuu jiran haatee nam takka yacha burwaan isaa koronaadhaa fi bilisiqinaa sujumaan bilisiinaati fayyaade gabaabse takka tadii macaasaa simu zaata isirraa fiteetiin jira Oromoo ka dagachuu hin qabaanne Abiyyi irra hamaan jiru zaata natti direerotti nama meeqa Oromoo tirabee irraa guuraatii jiran fayyaade koronaa ofii jabbuti kadhu keessatti jiran okay aywa Taffeera mitani yaada adda ta'e qaba abdiidhaan jedhani yoo hajaa fixattee kanarraa dubbii amma itti jirtu tanarraa baate nama bilbilii asirratti itti muun fedhu waa yaada qabutan lakki isin dawwalu ankubatti isin dawwalu deem baafadhu adeem qubannaa dawwali yeroo kan laayivii gubbaa taa'u gubeetiin haasawa ammas haaratti yerootii gubee dawwalee maalatti barbaadde jaani inni dawwala warreen ankubatti piraayiveetii namaan dawwalu wani khiyyoon dinu paablikiin icciitii kan danda'u icciitii yoo dandeessan naa barreessaa karaa messengeraa naa ergaa wanni addunyaa irraa jibbu silkii qaqqabadhee haasa'uudha takkaa deeqaa shanii ol silkii qaqqabadhee nama jaasee hin beekan hin fedhu kanaaf fayyaa qaba namni silkii akkatti fitti qabu fayyaan qabu hedduu rakkoodha qaba an silkii qaqqabadhee haasa'u akkatti haasa'a yeroo hedduu ammaasii hedduun haasa'u nama silkiidhaan hedduu haasa'u miti dhaamsa qabaattaa barreeffama akka gaartiin simadha akka gaartiin dubbisaa akka gaartiin ammaas namaa deebisa uumarraa wanni firraa eeddale maa oromoodha namni silkii akkatti haasa'u dafee dulloomaa dafee aarrawaa dafee molaawaa waa hedduudha dhaba waa hedduu wanni asiin seeraa kun hedduu simiidha namni dafee molaa'u hedduun dafee molaa'u dafee dulloomu dafee aarrawu warra akkatti haasa'u silkii yoo dandeessan gurra kaadhaadhaa selleen fayyadama selleen fitaa isaa akkatti haasa'a isfee gubbaa haadha yoo kana gootan irra isinii gaariidha akkas yaada keessatti ufaa silkii akkatti naasina akkatti naasuun keessattuu silkii ammaan tanaa tana silkii taachi iskrii tana akka qabdii naasuutu namni silkiin dursillee akkatti wali qadhabu godhan sunumaan qabdu waa hedduu keessaan qabdu sunumaan qabdu tana akkatti silkii akkatti ooyeetu fi qabdee firaa eegaa qophii yaada mataatti dhufee jira Atlanta yee galatoomii dawaan lameenuu kan saamunaa dawaa kan qawweedha dawaan isaanii irra dubbisan dubbii jabduudha tuni koronaa fi bilchiginaa koronaa saamuna kaan ammoo qawweedha dawaan isaanii dawaan bilchiginaa qawweedha dawaan koronaa harka dhiqachuudha lachuu godhuudha qabna fayyaa ta'e thank you so much bro
Nageenya jiraadhu. Hayyee qophii tufa qophii aduu tufa. Silkiti waricha katamaa jirtan dogoggora 4 2 9 10 warri biyya birarraa dawwaltan duwwaa takka dura haya namni maxxasaa yoo dogoggora 4 2 9 10 dhukkubni Itoophiyaadhaa yeroo ammaan tanaa kana biltsiginnaadha moo koronaadha? Dhukkubni koronaadhaa filmaata Itoophiyaadhaa kan saganteeffamee godhamuudhaaf kee kana dabarsuudhaaf gahaadha. Addunyaarraa biyya kam keessatti dhukkubni kun filmaa dabarse? Biyya Ameerikaadhaa tamnam kun 100 olitti ajjeefame keessatti filmaata hin dabarsine. Hello. Hello. Qaamsi gaasi. Na dhaamfi gaa'oo. Ibbiraan na dhaamfi. Nan dhaamfi na haa'oo. Achii na wantee asii na dhageeffatta. Hello. 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 warri kana godhu reddu warri bilchiginnaati. Warri bilchiginnaadhaa na dawwalanii xiqqoo na jeequudha barbaadan. Na jeequu inumaa amma dura dubbatanii ajandaan jijjiirree warra dawwaleetuma dhaamsu jira. Warra jeequbsa barbaadu. Toronto irraa. Hello. Chaffee komii irraa qaba. Hayyee. Wani komii irraa qaba komii tiyya uguu namni biyya biraa irraa afaan yeroo siif bilu. Sila wanni ma naget like bilbina blogging hingo dachu difte sila wani mugari ette na fakka tanki nin fudda garu wani ju beita silkin irraa haasoo jiru huguchi bilbilan live yon indema jiru yeah kasa ka ambaranu afil bad for no I'm always honest and sanifimit Fayyate. Hello? Hello. Yeah. Yeah. Yeah, come. Annaga ya dabda. An kabaya niki ya durandu se du gala to net ti tuwa ba ye na mago. Yaro ma kana duguma corona mata oromo fita jiru bilkin. Yeah. Kanafi. Yeah. Mata oromo waan biltiginnaa agartee waan koronaa jaaniin batti aangoo dheereffachuu odeessan kana dhiisanii abbaanii falmatanii salphina keessa jiru kana jalaa bahuuf Oromoon ka'ee falmachuu qabaan jaa fayyaa ta'e. Thank you fayyaa ta'e. Nama lamaan biloo godhe eenyu namoonni Ayisaadha. Warri bisi jaalan dawaltan biloo keessa godhe jira. Hello. Hello. Hello? Hello? Yes, Sindaga. Hello? Sindaga. Hello? 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 Yeah. Kuni Chaffee namti? Yeah. Yaa'ee amicha falmataa roorroon jedhama. Mootummaan kun caalaa kan fitaa jiru PP caalaa jechuudha. Irra caalaa kan dararaa jiru kan ajjeesaa jiru. Opidoo waggaa 27 bifa jijjiirrattee arras kan fitaa jiru. Warruma maqaa isaanii TPLF qajeelchanii ajjeesaa fitaa turanii arras sirna Abashaa jalatti nu fitaa jiran waan ta'eef nuti uummanni Oromoo ammallee Sudaan lolarra daangaarra jira. Oromoon ammallee kan nu barbaachisuu danda'u waraana bilisummaa Oromoo cimsatee bakka kallattii hundaan Harargee irratti Baalee irratti kutaa hundumaa irratti jabeeffachuu danda'uu qabna. Kana irratti nu hojjetu yaada gaarii. Thank you. Fayyate. Fayyate. Faransay? Hello? Yeah. Hello, Chaffee. Yeah, Ana. Akkam nagaa? Fayyate. Yaada liiviin kanatti jirtu na fakkaata. Ittiin jiree? Bashir
barsiisaa Buraawatiin jedhama Faransaay irraa bilbilu jira. Yaada kan kee kanarratti hin kennachuu barbaade. Itti tuqe. Koronaan erga addunyaatti dhufe kana waggaa hin geenye akka Itoophiyaatti illee nama 8 moo har'a wajjin 11 na fakkaata kajjeese. Oromoo ilmaan Oromoodhaa guyyaa guyyaatti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti guyyaa waraanni fiifiidhaa yoo xiqqaate nama meeqa ajjeesa kaan mormarraa muraa yoo xiqqaate kun maanidha. Kanaafuu miidhaan miidhaan koronaa fidu waliin bitu yoomiyyuu koronaa waan dhufee dabru fiifiin immoo sirna uummata Oromoo hundeedhaan qancarsee buqqaasee dabru. Kanaafuu falli uummata Oromoo hidhatee mootummaa kana mootummaa sirna durii kana deebisuu deemu kana ofirraa dha'uudhaan jedha. Qawwee jechuudha. Furmaanni qawweedha jechuudha. Furmaanni bilchiinaadha qawwee. Qawweedha. Maaliif hoo jette fakkeenya amma Oromoon fakkeenya amma Karrayyuudha. Oromoon gara bayaa amma Karrayyuun hin daffaramnu fakkeenya mootummaa dhufaa dabra dhawwatamna. Warri lolaaluu dandeessa. Amaara keessa jirti. Warri hidhate yoomiyyuu Oromoon hidhatee warri namni hidhatee namni hidhatee wal qixaame. Kanaafuu guutuun Oromoodhaa hidhatuu qaba. Taa'uun qabu. Naannoon biraa hidhatee mararuu dandeessa. Tigiree laaluu dandeessa. Bakki hundi qopheessaa jira. Oromoon yoomiyyuu harka qullaa ammas ta'e harka qullaa harka wal qaxxaamuranii deemanii tumuduudha. Thank you. Point bareeda fayyaa ta'e. Billarraa kaasee kan qawweetti hidhachuu qaba. Fayyaa ta'e. Hello, Ohio. Chaaffee kam jirta? Nagaa. Naguma gammachiisee birruunaan jedhanii. Ayya. Kolomboota waa'ee warraati. Ayyatu. Ani gabaabumatti wanti isiniin jechuu barbaadu yeroo akkasii uummata keenyaa fi sagalee taatu baay'ee namatti tola. Fayyaa ta'e. Isa kanaaf iddoo jabaadhuuti akkasumatti uummata keenya bukkee dhaabadhu siin barbaada. Fayyaa ta'e. Hello? Hello. Yeah. Chafee kami? Nagame? Nagifama boni? Itti tuqe sidagan, itti tuqe. Yaa asi liibira jirtu si galee? Yaa. Yaadaan ibsachuu barbaadu xiqqisoo takka maal seeti? Ani wani nama asirratti yaada ibsachuu barbaadu uummanni bilchiganaa kuni akka fiilmii hindiitti gartee uummata keenya burjaajeessuu akka dhaabanii namni keenya dammaqee jira. Akkasitti dhukkuba kana sababsatanii gartee haalan tattaaneen gartee bilchignaan taane gartee fiilmii hindii kana nama keenya sodaachisu adiisu jechuun barbaada. Dhukkuba kaanii fayyisa dabaa fayyisa. Uummata amata diidamii meeqa uummata wayyaanee wajji nyaachaa ture dhiiga keenya tuutaa ture wayyaanee sababsatanii uummata abbootii fi sababa abaa hojaanii abbootii keenya fixaa turan wayyaanee miti isaanii har'aas boorusii galee jira. Akkasitti itti oofaa jiran ammallee jecha uummata diinaa fi millaan qabne uummata gartee nyaara haddatee deemu akka hokiidiyoo sanuu maqoma jijjiirratan amadatti takka maarree bilchiginnaa jedhan takka ammas maarree jedhan saniifuu yaa ODP jedhan maarree jedhan maqoma jijjiirratan sigalee jira. Siyaasaan isaanii siyaasaa dulloomsu siyaasaa gartee siyaasaa akka hagaran qabne sigalee jira. Saniifuu namni keenya dammaqee harka wal qabatee Harargee Arsii Baalee boona kana Jimmaa fi kan hunda ka'ee akka takkaan falmachuun dirqama jechuudha sigalee. Thank you so much. Fayyaa ta'e. Yaa akkasii galatoomii akkasii jajjabaadhaatis. Thank you. Hello? Annaawwan dawalan Itoophiyaa irraa dawalan annaawwan oppidiyoodha. Dalagaa oppidiyoodhaati. Okay, Maryland. Hello? Maryland tuuf. Baay'ee hordofaa keessa isin hordofaa baay'ee jedhan keessan yeroo baay'ee nuti tola baay'ee nagee bachaan ture. Ayyee. Amma sa'aatii kanatti wanti goomuu qabu uummanni Oromoo Shawaa Wallaggaa Hoomatoo Injeen otoo adda waliin baasiin kallattii jiru hundumaatiin waliin ta'ee uummata keenya koronaa caalaa yeroo ammaa kanatti uummata keenya kan fixaa jiru mootummaa
bilbiginnaadha waan ta'eef otoo waliin qoodiin karaa nagaatiin wanti jedhamu hundumtu kanaa godhe fommaan waan hin jirreefi waboo jedhee isa ajjeesu ajjeesa malee karaa nagaa wanti jedhamu waan hin jirreef kallattii kanaatiin otoo yeroo baay'ee isinillee yaada keessan otoo uummataa ibsitanii natti tola baay'ee. Fayyaa ta'e ulfaadhu galatoome. Baadaraa waboo hundumtu bakka isa ajjeesu duwwaa malee karaa nagaatiin wanti jedhamu tokko waan hin jirreef ajjeesaa duwwaa bilisummaa gonfachuu qaba. Oromoon ajjeesaadhaa duudha qaba malee taa'ee duun qabachaa jirta. Oromoon nama isa ajjeesu ajjeesaadhaa duu qaba. Self defense is not a murder saniif deemtatiis. Yes. Yeah. Thank you. Isa kanaaf immoo waaboo jabeessuu qaba hundumtuu bakka kanaa booda wanti kun maal jedhamu tokko hin jiru karaa nagaa wanti jedhamu waan hin jirreef. Dinnaan shimalaan gabbaana. Kana yaanni keessa yeroo baay'ee nama natti tola baay'ee waan ta'eef waboo daraa jabeessa yaanni keessan baay'ee qotamu waan qabu. Fayyaa ta'e ulfaadhu galatoon. Minnesota. Minnesota irraa gadi tokko jirtu obbo Jafferaanis. Nagaame. Nagaa gaariidha. Yaada bareedaa deemaa jira. Gabaabsee mayyaa irra jedhanidha. Yaanni wanni jechuu barbaadu wanni Oromoon hubatuu qabdu fincilli akka amma duraan sun akka jiru fakkaataa ammoo mootummaan naftanyaa kun ilmi naftanyaa kun waan qopheessaa jiru naftanyaa ilmaan naftanyaa Oromiyaa keessa qubatu meeshaa heeraa ala dabraa turte sana biyyi naqaa qaba jalaateeni. Dhuga. Lafa sanarra waliin jiraatuuf qeeroon gabbaatee marjinaan ijoollee barataa hedduu qabnaa. Kalaanillee taatu ilmaan naftanyaa kana beeksisa tokko mirga keenya falmannaa yoo waan sana mootummaa kana jiraa dhaabbatuu fi jechuun gartee waan naftanyaa qopheessiteef kana beeksisa kennu dura waarniingii qophiin dura barruun xalahaa magaalaa keessa facaasanii. Yaa. Kun yaadachiisa hedduu bareedaati. Maaliif jarri bilchiginnaadhaan maantana qeeroodhaa sodaa waan qabanii jiraniif Oromiyaa keessatti qeeroodhaaf diina qopheessaa jiran ijoollee naftanyaa ta'a Oromoon feene ta'a Oromoon jaalanne akka diinatti qawweetti hidhanii qopheessaafii jiran. Kanaafuu fuuldura jara kana hojii jiraachuudhaaf teenyaa osoo fincilli kun hin eegalle ummata Oromoo dha'uudhaaf abiyyiin qopheesse kana jara mootummaa wajjin nutti hin duulina. Lola dancinneen nu dukka'uudhaaf ta'a yoo fuuldura wajjin jiraachuudhaaf teenye dhaabbadhaa jennee qeeroo waraqaa barreessitee facaasuu qabdii jechaa jirta. Kuni maaliif jennaan jaarsi ganna 80 yoo jiraatu taate meeshaa qaba wanni amaara ta'e wanni naftanyaa ta'e Oromiyaa keessa fakkatu. Dhuga. Hoggaa takka hiriirri dhoohee gabbee duuba dhoohanii isaanillee meeshaa qabanii itti dhufaa. Civil warrii akka gartee civil warrii fakkeessanii jechuudha. Dhuga. Lola keessaan baane keessa jechuun maqaa qeeroo kana balleessuun istiraatee kana keessatti hojjetaa turan. Fayyaa ta'e galatoome. Thank you. Yes. Hello. Mirdaan. Hello. Akka macam jaalisiya ani caalii falmataa roorroodha. Amma kan nu baasuu danda'u mootummaa Oromoo kallattii arfaniiti jiddu galeessa irratti cimsuudhaan muddinee gara Finfinneetti geessa keenya hafuulleffannu kanaaf immoo uummanni Oromoo bakka jiru harka walii hidhee waraana bilisummaa Oromoo isa shiftaa isa yookaan shanee jedhanii olola baroota duriirraan kaasanii shiftaa miti shaneen Oromoo guutuudha maantana manguddoon Oromoodhaa shaneedha. Akkas jedhameera sirriidha kana nutis kaleessa dursineetti beekneerra kanas ni beekna kana tooftaa Habashaan ittiin nu cabsan dursinee nuuf galeera waan ta'eef amma hojiidhaan aktivistoonni hojiidhaan qabatamaan uummata keenya ijaarree diinagdee burqisiifne keessa keessa Finfinnee taa'uudhaan yerootti wal ilaallee hooggansa keenya jaarmiyaa karaa nagaadhaan eeguu jechuun gowwoomsuudha. Biyya sana keessatti hin ta'u Oromoon miliyoona 5 taanee Habashaa kana miliyoona 100 mo'uu hin dandeenye beekuu hin dandeenye. Thank you. Sammuudhaan furmaanni amma honi ati furmaanni qawweedha jechuudha. Qabsoon karaa nagaan jirtu furmaanni qawweedha. Woboon karaa Finfinneedha achi deeffachuudha qaba jetta. Oromoonis woboo cinaa dhaabbachuu qaba jetta. Sirriitti. Akkas fayyaa ta'e. Woboon biraallee yoo jiraate cinaa dhaabbanne Oromoo haa ta'u afaan haa ta'u. Oromoo guutuudhaan woboodha maantana.
qeedoon Oromoo guutuu boboodha. Kanaaf diinagdeedhaan jabeessinee jaalbobbaa cinaa dhaabbannee deemsa keenya haa goonu. Hojiitti garuu jijjiirree kutaan nagaan waliin qootiin amantaa waliin qoodii. Diinagdee burqisiifnee uummata keenya wal kakaafnee kanarratti yeroo sana mootummaan biqilqillee soobduu. Thank you fayyaa ta'e. Uummata keenya gootu abbaa biyyummaa keenya kabachiisuu kan dandeenyu yeroo. Ani cafeedha. Warreen miseenjeraan dhawaa jirtan biloogni isin godhaadhaa jira. Itti husin dhagaa. Ani galatoomii ani Kanaadaarraa bilbilaa obsan qabaan jedhama. Namicha yookiin obboleessa koo qorichi Abiyyif qawweedha jedhee koronaaf saamudha jedhee ni garaa sun sirriidha ammasuma jechuun barbaade galatoomii. Fayyaa ta'e. Thank you. Qorichi Abiy qawweedha dubbiin tun deddeebitee jirti. Waan dhugaan lafa kaa'e qorichi Abiy biltsiginnaadhaa qawweedha. Qorichi koronaadhaa harka dhiqachuudha saabunaan. Halo. Ni dhagame. Qabxii afuriin kaasu barbaada. Lakki deequma lamaan si kenna. Qabxii afur qoban kaasu barbaadana ta'u. Ayyee. Tokko Oromoon bakka jirutti waan dhaaba bilchiginnaatii fi bilchiginnaa jala deemu. Gandarraan gaanatti dhukkeerraa kaasuu. Furmaanni jiru. Takka. Lamata. Akka dandeenye hidhachuu. Sadi. Sadaffaa woboo cinaa bakka jiru waan fedhe haa gargaaru. Warra qawwee hidhatee gartee mootummaa Itoophiyaa dha'u gargaaruudha. Ayyee. Afuraffaa. Warri gabbahee gartee bilisoomneera. Haan bilisoomne jiru ifaa fudhadha barbaada warra jiru gabbee uummata Oromoo dhiifama haa gaafatu. Haya. Fudhadhe. Fayyaa ta'e. Okay. Safe Nasru, we need your number. My number is 402-999-1150. Messenger and the Walte, I almost blocked you. And safe. A block to enter. Nam to Kogaru blog rating Fayada. Yo Messenger and Luton Garintor, the energy, Hanafu Filmaning Abu Block is in good. You know, hello? Hello? Yeah. Sure. Yeah, too. Chapeli nagaran bayan bayan si kabaja bayan si yalla bayar ga figaru sun jibban to haye nimbe haye naragarta sin daga sai da kais okay amma sagale ki an gafiri ne tanjaran fidala turin sagale ko fane bayi ega fikir ga gaddan ko kaba kana shi duk barbari malami amma sodanan kabu jiro sodanan kabu malu ne ona sodanan kabu amma umman oromo da hundu ga to kusiye be na fakata garu haita umane amma takin lamma magan sagal babshe wiyane ni takin mo video ni sobonuma yo sobahala sobonuma gal tuba ti amma sunni kenya gati ashigare galudun da ufi kana rattibu gare kunja fayate goban thank you Ashir. Okay. Hello, assalamu alaikum. Jafera Amis. Wayya nama dubartii keessa bilbiluun nama duraati yaa'e fayyaa ta'e tuuf. Jazakallah. Sana ka Oromoo irraa rabbiin na uume halkanii guyyaa ciisana doorkee sammuun na yaafte. Ayyee. Waaniin jee Abiyyi Ahmad akkuma ati jette karoonaadha. Qawwee malee wanni nu baasaan jirtu Oromoon jalaa gubbaan. Bira dhaabbannee maallaqa buufnee fuusii buufnee Oromoo biyya Soomaaliyaa jirtullee hidhachiisuu qabna achiillee uummata si dubbadha akka hidhatanii achi ta'u barkaatti jalaatti ol garagala. Fayyaa ta'e ulfadhu. Dubartoonni yaada kanadha. Ijoolleen shamarranii yaada kanadha. Hello? Yeey. Jafera Amis. Yeey indaga.
Sidagan. Somali ba now number ina rabbi bulan Ethiopia ta. Kasi na fakat anaw na dufati la ko sa kanambo. Okay, sorry. Itu. So, tijawadu sirri kita hinja. Sidagan am sawal lamtaf. Wanta mukamu wasirri jirta tijawadu fufi tajira hinja. Dubbi kuba corona da fi abi kabilalt. Khamtore orbo da famad. Safitani jiran tokkolleen na dura seene Canada rai. Dubbin bilchaginnaati fi dubbin corona saamunu dubbin. Fayyate. Thank you. Asheki Said. Bloki sura. Mana dawalt. Hello? Hello. Yeah. Chappe argite akkuma inni hedduu jechaa jiru bartee Oromoon durii kan cabeeni awween cabee akkuma seenaa Oromoorraa beenu Minilik yeroo hedduu uummatoo kan waraana biyee boololu mo'achuu dadhabee yeroo hunda mo'amaatti galaa achirraa ka'ee maaltu raawwa jechee waraana Israa'el kanaan see gaafatee akkatti qawwee argatu fi kana itti himanii qawween Oromoo moo'ee biyyi keenya kan cabxees qawween. Qawweedhaan yaa. Kan itti mirgi Oromoo argamus qawween. Kanaaf amma isinii gartee qawwee kana akkatti hidhannu akka Oromoo moo hidhatu fi warra hidhatee bosona keessa soso'aa kan akkatti gargaaruu danda'u. Mee keessaa'uu isin warri aktiivistoonni warra ala jiru kana $1 a day for wabo waan kana gargaara please $1 a day namni Oromoo tokko $1 tokko guyyatti. No, lucky $1 miti. Namni makiinaa qabu gurguree mana qabu mana guddaa keessaa xiqqatti galee waan danda'uun if wareegee wabo gargaaru qaba. It's not time for $1 a day. No. Okay. It is time to give your life, not $1. Thank you. Fayyana ta'e. Wanni waan kanatti dhufna fuulduratti dhufna wanni gaafni $1 a day for wabo $1 a day for our struggle maada jensuun gaafa qananiidhaati gaafa doolaa sanamnummaan gartee faxalee jiraatuun garuu arraantana wanni ati baaftu direct wabo bira geesseeti waboon sun tarkaanfii fudhatee ifatti si garsaa jira so it is time to give our life not $1 waan kan hin dubbatina namni gaafa fundraising waboodhaa dhufu it has to be in thousands qarshii baasa maarree baasa warra abdii kutateetu dur gaafa wayis godhaadhaan jiranii waan mul'ataa dalagaadhaan jiranii qaanfachaadhaa mee $1 a day nu gargaaraa wanni jedhiif gaafas amma garuu osoo waboon akshinii fudhachaadhaa jiru osoo you are blocked. Okay, hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Marwan Karam blog. Yeah. Sabdena misakami. Naga fayyad alhamdulillah. Fogga mana hotela da ite. Yo si bela ka bunya ta san da fani sin kannin. Namni san customer sa harkisun danda'u jechuudha. Akkas. Mootummaan tun yeroo amma suudaa waxartii argaa qabdi. Yeah. Tikte waxartii argaa qabdi. Duga. Wanni rafnin jirru masii harkaa qabdi yeroon tu yeroo teenya. Yeroo Oromoo. Dantaa teenya irratti abbaa fi na wajjin dhaabbanna. Shayxaana wajjin dhaabbanna. Dantaa Oromoo irratti abbaa fi na wajjin dhaabbanna. $1 takka takka wani gargaaru hin jiru. Namuu mataatti kilaash bituu danda'a. Okay. Kilaash bituu danda'anis. Yaa. Akkas. Kanaafuu yoo biyya keessatti qe'oon hirri kan bahu taate namni tokko nama 10 namni ala jiru akka wallaanuu danda'utti firtaa murteessinu. Akkas. Nam 10 ani danda'a gargaaru qeeroo yoo xiqqaatti namni biyya alaa jiru qawwee 5 bituu qaba. Qawwee 5 bituu danda'u qabna. Qawwee 5 qeeroo dhaabee wallaanuu danda'a. Akkas. Yoo dhugatti keessaa Oromummaa qaban tajaajilati miti. Once and balleera dileen wili wo magartee $1 a day kan kaasina $1 a day is nothing.
Injiru Oromo miskinu man qabdu tujjara gata basrufne ani osona accounti khado bolen ki yarakatani biye tarando mallaka ya ayo mallaka na rafi motum America warata accounti kan gabbafneti wobo dangalafna itti dangalafna ni dangalafna woda mallaka henyatu aran was bana khabar banu yabadu fayate lagana tri biya gari no thank you akan lal irti akan namni irti guarte if qabbaneysiti hello annawni hello yeah chafera misi ya chafere ha chafera mis live gubanjira sida gayan chafera mis ya lan bansi chafe yadan kaba hello sindaga ila ani atim bilbila bakkan jira ulle ibsum barbadu amma wan qabti sadan tokko ibsum barbada okay oromon corona miti abiyida duga abiyida an corona ittite abiyida walin tane jara kana ofirra fonkolchuka akas ani barataadha nama tokkoof nama lamaaf qawwee nan bita okay an barbaachise hunda nan godha ani PhD taadha PhD ko natta hafu oromoon bilisummaa afaatu fayyate daafu dhuguma jettima fayyate kana gochuuf lapheerraati walitti himuu qabna dhuga aadaroonni bilchiginna warri biyya alaatii gadi nutti hirqifataa jiru kuni comfort zone keessa taa'aniitu oromoo irratti hiqqifachaa jiran ifaagal dhuga oromoon hundi kana qabdi dhuga hundi kana beekuu qabdi dhuga abiyyi garuu qeerroo 6,000 ol bahee hambira 6,000 taane oromoo awwaalaati jira exactly rijiniin kuni unuuf golfaadha dhuga kanaafiyyu minilik kan nuti dhufaa jiru kan gadi qabiiti ittini tokko keenya fandiin haabanamu fandii karaa eessa walii ta'aati neetworkii uumne fundraising miliyeenaan goona miliyeenaan gaafa chi eegalle namni garaaf qabbaneessuudhaaf millions of dollars bakka kanadha bakka irraa eegamu kanadha egeleen akkas goote jawaari ciisaa jira jawaari dubbatu uni bakka walii taaneeti organizii taaneeti richi kan ofirraa buqqisuu qabna kanuma jechuun barbaada fayyate thank you irra jirta irra guutiin jiraatu thank you fayyate thank you Seattle Washington mo DC galatoomii gaarii dalagu jirta sama qaaqati si meegale ha maqaaqati fi bakara da wadda meegale I'm just proud of you. I only the Baba Wajiru for the architect Gurachi. Well, Tamo, Aka, the Tenama, one in his architect. Do it. So that you come in, so that you come in. So Kamina, architect Jiram Mutufa. When you come back, not a good done with Taiwan, architect coronavirus is right and coronavirus. Thank you. Nama kena Jesu jirani uyara. Wani argite dalaga jarin kunutti gara galani kanu challenge jiro argite nu gara galani tapsu jirani amara deebisu jirani so kanaaf udun umatin argite umarti abbanne ofirra qomu kam. Fayyate. Dolara tokko namichi. Yeah. Gaarii jedhee yoo doolaara tokko oromoo miliyoona 50 dhiisi miliyoonni 10 yoo fuudhan guyyaa takka miliyoona 10 kun lakki tanu lingal guyyatti kumaan baaf guyyatti maallaqa accounti qabnu kumaan baaf takkam kanaaf anoonni takkatti kiddu akka argitee doktor Jefferson jalaan ta'ini shafaatu ayye okay thank you okay New York Chappe. Ani Najmuddin Nagaskrai. Aye. Wangari jirta huno amma ajaibatin dhufte. Wa
jajjabeeffamuu qabu akka ajaa'ibatti wanni amma jenna kun hojiirra ooluu qaba. Kan lammaffaa uummanni keenya garaa lama ta'uu hin qabu. Garaa lama hoggansi hin jiru. Lammaan uummata Oromoo shaggootu jira. Dubbii lammaa sanis uummanni Oromoo hin qabu. Lakki nuti ammaaf lammaadhaa fi Abiyyi Saddaan hin baafnu. Lammaa as bahee Abiyyi baafnu hin garu. Isinitti dhaggeeffatu lammaa fi inumaa Abiyyi lammaa jalatti dhufateeti waa balleessu jira. Nuti hanga ifatti garrutti lammaa as bahee Oromoodhaaf dira hanga garrutti hin balaaleffannuusi hin deeggarruusi nuti akkas. Uummanni Oromoo kana qabachuu qaba. Amma deebinee duraan karaa itti gargaaruu fi karaa ittiin deemnu wallaallee. Karaan kun karaa ifa jiru, karaa lafa jiru, karaa deemuu qabu, karaa amma daareetti wada darbite gattee dhoottu gattee taargeetti dhoottu jirra. Akkas. Kanaafuu wanni kun jajjabeeffamuu qaba. Guyyaa wanni kun eegalame xiqqoo qabachuunis gaarii. Woboon ammaan tan asii khilaash tokko binnaan khilaash kee torbaan dhufu achi bilisiqnaa dheebee kadhu. Amma dubbiin jala muree walitti himnu khilaash tokko Najmuddin irraa sii bitee erginaan khilaash kee durii torbaan dhufu dalagaa eegale. Dubbiin si galtee? Akkana. Gaafa duraanii beektaa waraana hoggaa bittee masjiida sababa si deemame. Akkas. Amma qawwee tokko bittee hoggaa wakkan itti. Sababa ajris si deema ajris si khatamu guyyaa irraa. Ajris si deema kaan amma dubbiin deemu qaba. Lakkuma khilaash kee bilisiqnaa miidhuuni ajrin ta'e ol kaadhaa deemti. Ajris ol kaadhaa deemti. Boo fayyadee. Akkana namni afaan wal beeku laala fayyadee moo. Fayyadee. Australia. Yeah. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Dawaan qawwee dhaboo qawwee ko bitanii si ollat akka ollaan kuban qabne bitadhaatii miti gargaar waan akkuma jetteeti kan doolaara miti waan fedhen baafna bismillah taala. Akkaawuntii teenya dhangalaasuudha qabna qabsoo Oromooti. Waan rasaasa. Waan rasaasa. Qabne rasaasaan deeffanna qabsoo. Akkas. Fayyate. Agasi nagee. Okay, misotadha. Hello? Ali. Yeah. Ana seefiidha. Waan gaarii eegaltee wannan jechuun fedhu maali Oromoon loonii miti yookaan horii miti kan yeroo hunda harkitee bilbilatti hidhanii yeroo fedhan baahii kan. Oromoo wanni nu baasu takkittiin yeroo ammaa kana keessatti qawweedhaan afaan qawweetiin haasa'u malee afaan siyaasatiin haasa'u waan hin jirre. Because Oromoo ka gabroomeen ka qabameen afaan qawweetiin namni tokkollee siyaasaan dhufee nurratti ol hin baane. Afaan biiriitiin yookaan afaan qalamaatiin namni dhufee Oromoo bulchan jiru ilaarra. Qawweedhaan cabne. Qawweedhaan bulle ilaa Minilikirraa qabee hanga har'aatti. Yaa. Amma nuti warri kiraa qofoofu qawwee kudhanii miti soddomni binnaa obboleessa kiyya. Akka garbina. Kanaafuu Oromoon afaan qawwee naasoo barachuu qabna. Dhuga. Akkas. Nuti ka yeroo hunda dhiiga keenya dama qalbinu godhanii teenyee boonnu. Maali xiqqeenyaa kana ga'u xiqqaataadhaaf addunyaa kana keessa xiqqaataa ta'uudhaaf uumamne. Walaa dhugaan xiqqaanne. Salphinaa fi uumamne nuti dhiira hedduu qabna gootee hedduu qabna. Dubbiin waa lama callaa jettaa dubbiin qawweedhaan cabne qawweedhaan bilisoomnaa jechuukeeti. Dansee. Jala muri. Hamzasuma. Akkanumaan jechuun. Thank you so much. Hello. Okay. Apa? Sa'aatii fixatiin jira. Nama lamaa fi kana boon kenna malee kana booda yeroon qabu. Silkii nu firiista jirti. Austraaliyaa. Hello. Mee diiqaa meeqaan dubbadhe ilaala. Diiqaa meeqaan jira ollani. Hello. Ittafaa qajeelaadhaa bilook taatee jirta. Hello. Siin daga. Austraaliyaa. Sagalee ol kaasi. Sagalee ol kaasi. Qawwee shantama mataa keessatti bituu hin danda'an nama shantama hidhachiisa. Yaa. Kanaafuu Oromoon hidhattee
akka jirtutti bilchiginaa ifirraa kaasu. Yaa sagaleen xiqqoo jeeqamtu sagaleen dagamtu gabbuutee ol kaate. Amma na dhageessa. Abbasin dhagaa gaaf sirrii deebi. Okay. Yaada kanarratti Oromoo walii gala ka yaada qawwee biturratti sumuuniif shilingii walii buusoo osoo hin ta'in haga mana keenya gurguruu gahuutti bilisummaatiin booda waan ta'eef mana boodallee itti ijaarrachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu qawwee 50 danda'a Oromoo 50 hidhachiisuu hin danda'a. Akkas. Kanaafuu Oromoo 50 yoo hidhachiise diina 50 dhaqan ajjeese jechuudha. Akkas. Kanaafuu Oromoo kanarratti xiyyeeffatee osoo rafnetti waan tokko namni biyya keessaa poolisiin tokko yoo isa qabe isa ajjeesuu ni beeka waan ta'eef dhagaa tokkoon illee maal ta'aniif halatu mana hin du'in. Okay, thank you so much. Fayyaa tana ta'e. Jara keenya za'aan haasoo oliin dabarsee maximum zaata kan haasawaan jee zaata akka abdii qadiidamtee jira. Fayyaa taa ulfaadhaa warreen teessanii na dhageeffattanis warreen bilbiltanii qooda fudhattanis akka pointii bireedaa keenya abdiin qabaa warreen booda dhuftan viidiyoo haasoo kiyya dura dhageeffadhaadha. Viidiyoon kiyya kun za'aa 3 qofaaf as gubbaa ta'a. Only for 3 hours. Sanboodaan YouTube gubbaan kaa'ee jechuudha. YouTube gubbaa hayyama malee gadi hin buusinaa please. Go subscribe my YouTube channel. Oromoon tun rakkoo qabdi. Hogguun achirra kaa'e duruu namni ni jala dabarse. Sa isinii kun yaaddanii qo'e. Hogguun ammaan tana irraa gabbee duruu ilaa za'aa 3 as gubbadhiisa akka namni ilaalu. Maaliif warri biyyaa YouTube ilaaluun itti ulfaata. Daataan isaanii hedduun banuuf YouTube. Kanaafiin za'aa 3 as gubbatti dhiisa laayivii gubbatti Facebook irratti. Sanbooda YouTube irraan ka'a. Isin warri biyya arabaa jirtan warri biyya Ameerikaa jirtan go subscribe my channel and watch my video. Dubbin isii galee akkas godha. Hogguu asirraa kute fiddanii laayivii Facebook irratti gadi hin dhiisinaadha. Maaloo sirriidha miti. Be fair. Anis channel kiyya guddisuudhaan barbaade YouTube guddisuun barbaade. Akkuudhaan barbaade. Isii galee namni wal gargaara malee as gubbaadhaaf fiddanii asitti hay caffeeraa miskade si maal seetan qo'e. Subscribe godha hin goon. Caffeeraa mis hilaalina hilaal. Waa lama walitti hin fuutu. Dhaqaa subscribe godhaa saayiboota keessaniifis raabsaa walii himaa chaanalii caffee raammis afaan Oromoodhaatiin barreeffamee afaan Oromoo kasirriidhaa caffee raammis. Suuraa kiyyaa gubbaa jira laalaadhaa subscribe godhaadhaa sanboota daawwadhaa. Dan kara lachuu tuunuu feer walii taane jechuudha. Sigalee I'm working for you guys. So wanta kiilee guddisuu qabdan at the same time guddisuudha qabdan. Because servisa eenyuuf kennaadhaa jira. Akkasii fayyaataa viidiyoo kiyya warri Facebook size itti himuu sin dandan. Gadhiisa nama guun gabbee caffee raamis kan laayivii jiru ifa arka. San hin danda'u. Ta Facebookidhaa hin danda'u ittiin dhiisa. Maaliif? It is good also. Hamaadhaa miti. Facebookii irra haa'uun namni biraa kan dhagina haa dhaga'u sun rakkoon qabu. Garuu guu YouTube irra kaa'ee YouTube irraa fuutanii gabbaasuun sirriidhaa miti. YouTube irraa julmaa fuutaniitti YouTube irra kaa'ataniituma akkuma jirutti YouTube irra kaa'aniituma ana irratti riippoorti godhan warra faasti jira warra ana dura YouTube irra kaa'u. Anumaa haasoo kana viidiyoo kana gurbaan kun ni hate viidiyoon kun keenyaa jedhanii anuma irratti riippoorti godhan miidhaadhaan biyya Oromoo tan sharri isiin qabdu. Anumaa abbaa haasoo kanuma warri YouTubeis na arku warri Google na beeku kana viidiyoon tasaatii miti ina waakkatanii teenya viidiyoo tana nu dalagee nuti dura YouTube irra kaa'atee gurbaan kun nu jalaa hatee jedhanii anuma irratti riippoorti godhan. Dhiyootan santuun aarseetiin nama lamarratti riippoorti godhee cufsiise nama lamarratti riippoorti godhe cufsiise. Sigalee gaariidhaa miti waan sirriitti deebina. Sagantaa itti aantu tajaajila uummataatii wajjin hanga walitti deebinu yeroo gaarii naa qabaadhaa fayyaa ta'a.